fakkaatan isiniif qabattee dhiyaatti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya akka taatan asumaan isin affeera. Hordoftoonni qophii keenyaas laayikii fi sheer akka nuuf gootan asumaan isin gaafachaa kallachumaan gara qophii keenyaatti isin fudhadha. Nagaan tura. Warri kun warra yaabee tufaadha balballi isaanii cufaa. Bara durii giiftii biyya bulchitu maqaan ishee akkuma Nooyee jedhamtu tokko ture. Giiftiin kun uummata garmalee rakkisaa waan turteef namni hundumtuu odaa jalatti wal ga'ee Waaqayyoon galgala ganama harka isaanii gara samiitti ol kaasuun yoo kadhatan, yaa Waaqayyoo dhuguma yoo samiirra jirta ta'e giiftii gidirfamtuu kana ati nurraa buqqisi jechuun ganama galgala ni kadhatuun ture. Giiftii gidirfamtuun kun guyyaa tokko uummata wal ga'ii waamtee namoota gabaabaa ta'an mara akka fixxan jettee labsii yookiin ajaja dabarsite. Maaliif jedhanii uummanni yogguu ishee gaafatan, aangoo koo keessa galanii waan jeeqaniif meeshaa waraanaa qabdan hundatti fayyadamuun uummata gabaabaa balleessaa jettee ajaja dabarsite. Uummanni yeroo sanaas baay'ee waan isheen sodaataniif namoota gabaabaa lafa sanarra jiran hundumaa duguuganii fixan. Isaan keessaa garuu nama tokko dhoksanii odaa jalatti hambifatani. Akkuma Nooyee erga kana raawwachiiftee booda otuu karaarra deemtuu kaannisni ishee hidde. Achumaan isheenis mana isheetti galtee gaaguraa fi kaannisa lafa kanarraa akka balleessitan jettee ajaja dabarsite. Uummannis namicha gabaabaa mala akka maluufi hambifatan sana bira deemanii maal akka godhan gaafatan. Innis tooftaa addaa tokko dhahee ishee fi ilma isheef dammalaadhaa jedhee isaan gorse. Isaanis deebi'anii akkuma namichi gabaabaa sun isaan gorse akkuma Nooyee fi ilma isheef dammalaatani. Isheenis erga nyaattee booddee gaaguraa fi kaannisa hin tuqinaa jettee labsii duraan kennite diigde. Yeroo gabaabaa erga turtee booddee ammas yaa'ii uummataa waamtee uummanni yommuu wal ga'u teessoo isheerraa kaatee mana ittiin boqodhu samiif ardii gidduutti atattamaan akka naaf ijaartan jettee uummata akeekkachiifte. Uummanni biyyichaas yogguu sana lafa lixan dhabanii baay'ee dhiphatan. Waan godhanis yogguu wallaalan namicha gabaabaa sana bira deemanii maal akka gochuu qaban ammas isa gaafatan. Akka aadaa biyya keenyaatti utubaa abbaatu dhaabbata, kottuu dhaabbadhu isarratti hin doofne siif ni ijaara jedhaaniin jedhee isaan gorse. Isaanis deebi'anii yogguu isheetti himan utubicha dhaabuuf yaaltee garuu ta'uufii dide. Kanumaafis ajaja kana diigdee ajaja biroo dabarsite. Ajajni gara biraas akkana kan jedhu ture. Tulluun gammasiisuun biyyootan ani bulchu ilaaluu waan na dhorkeef tullicha diriirsaatii dirree taasisaa jettee ajaja dabarsite. Uummannis gorsa namicha abshaala sanarratti hundaa'uun yeroo isheetiin halkan hirribni fudhatu balbala cufanii karaa tulluun hin mul'anneen balbalaan baasan. Barii yeroo kaatu gama ishii yoo laaltu dirreen itti mul'annaan ajajni koo amma kunoo fiixaan ba'e jettee gammadde. Qajeelfamni ishee kun darbee yeroo xiqqoo erga turtee booda uummata walitti qabdee biyya koo laalee waliin ga'uu waan hin dadhabeef bineensa gafarsaa qabaa fidaatii kooraatti naa fe'aa jettee ajaja dabarsite. Uummannis mala barbaadanii namicha gabaabaa sana bira deeman. Reefuu Waaqayyo furmaata isiniif kennuu fedhe. Isaanis akkamitti jennaan funyoo fi shiboo qopheessaatii gara bosonaa deemaa gafarsa qabaa fida. Akkuma isheen jettetti kooraa irratti fe'aa fi achumaanis ishee irratti jabeessaa hidhaa jedhee uummata sana gorse. Uummannis akkaataama gorsameen gafarsa qabuun irratti ishee hidhan. Daandii isheen irra deemtu sun darbee boolla waan qabuuf gafarsichatu deemuu boolla yoo lixu rifatee utaalee ba'uun akkuma Nooyee fudhatee bosona keessa bade. Yeroo kanas ishee kuffisuun lafarra harkisee halleeyyaa labuusuun lubbuu ishee dabarse. Uummannis sana booda nagaa argatee jireenya haaraa fi gaarii jiraachuu jalqabe.